Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna. Kombiiftuu oroodha keessan laayik sheer godhuu hin dagatinaa kallattii mangara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Sharaafni mallaqa Itoophiyaa hiyyummaa hammeesse yookaan immoo hiyyummaa daree jechuudhaan pirezidaantiin baankii addunyaa duraanii qorannoo gaggeessee ture walqabsiisuudhaan ibsa kennee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Yuunivarsiitiin Finfinnee mirga ofiin of bulchuu isaa kennameen walqabate hojjettoonni yuunivarsiitichaa 550 ta'an odoo hin ramadamin hafan jedhamee jira. Maaliif kan jedhuuf pirezidaantiin yuunivarsiitichaa ibsa kennee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun ittaanu lolli kaaba Itoophiyaatti TDF fi loltoota mootummaa federaalaa gidduutti guyyaa kaleessaa jalqabe har'as itti fufe jedhamee jira. Lola guyyaa kaleessaa jalqabame itti fufe kanaan walqabate gareen lamaanuu injifannoo labsataa jiru. Mootummaan federaalaa haleellaa humna qilleensaa deeggaramuun loltoota TDF irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiise jechuudhaan injifannoo labsataa kan jiru yoo ta'u, TDF illee nullee diroonii hidhannee jirra akkasumas farra diroonillee qabna. Haleellaa raawwanneenis loltoota mootummaa hedduu isaanii hojiin ala taasifnee jirra. Hedduun isaanii kamaduu illee osoo hin kaasin baqatanii jiru. Hedduullee boojinee jira jechuudhaan viidiyoo booji'amtootaallee gadi lakkisanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduun ittaanu lolli loltoota PPTF waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru. Akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola loltoota mootummaa waliin bakkoota garaagaraatti gaggeessaa jiru irratti miidhaa guddaa kan qamatee fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argataa jiru itti fufsiise jechuudhaan odeeffannoon nu gahee jira. Gara mootummaatti hoo maaltu jira kan jedhus odeeffannoo qabannee jirra. Guutuun odeeffannoo kanaa wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Sharaafni mallaqa Itoophiyaa hiyyummaa hammeesse yookaan immoo hiyyummaa dabale jedhamee jira. Pirezidaantiin baankii addunyaa duraanii Itoophiyaa keessatti namoonni mindaa birriin argatan galiin isaanii gadi bu'uudhaan sharaafni mallaqa Itoophiyaa hiyyummaa caalatti hammeesse jechuudhaan ibsa kennee jira. Pirezidaantiin baankii addunyaa duraanii Deevid Maalpaas itti dabaluunis akka jedhanitti gadi bu'uun gatii birrii fi fooyya'insi sharafa ala Itoophiyaa hiyyummaa haalaan hammeesse jedhee jira. Namoonni mindaan isaanii birriidhaan kaffalamuuf galiin isaanii dandeettii waa bituu dadhabuu kan ibsan ogeessi kun gareen muraasni garuu carraa addaa sharafa alaa fi liqii argachuun fayyadamoo ta'an jedhee jira. Kanaanis walqabatee diinagdeen Itoophiyaa daandii hawaasa bal'aa hiyyoomsuu fi miidhuu malu akkasumas namoota muraasa qofa duroomsuu qabatee jiraachuu isaa pirezidaantiin baankii addunyaa duraanii kun ibsee jira. Maalpaas barruu qorannoo imaammata isaanii kan waltajjii Stanley Fischer Memorial Lecture Public Debt and Central Bank irratti dhiyeesse keessatti Itoophiyaa akka qorannoo ijootti fudhachuudhaan biyyattiin guddina diinagdee dandeettii guddaa qabdi jechuudhaan ibsee jira. Garuu riifoormiin taasifamee ture rakkoo ta'uu ibsee jira. Itti dabaluunis pirezidaantichi dhimma riifoormii diinagdee Itoophiyaa irratti ibsa kennee tureen yeroo tarkaanfiin kun fudhatamuuf turetti biyyattiin akka daandii kana hin hordofne yookaan immoo hin jalqabneef gorsaa turuu isaa eeree jira jechuudhaan ibsa kennee jira jechuun dubbatee jira. Oduun kun oduu ammeedha. Yuunivarsiitii Finfinneetti hojjettoonni yuunivarsiitichaa 550 ta'an odoo hin ramadamin hafan jedhamee jira. Yuunivarsiitichi sirna ofiin of bulchuu guutumaan guututti erga isaa kennamee booda sirna ofiin of bulchuu kana mirkaneessuu fi caasaa diriirsuu waliin walqabate hojjettoonni bulchiinsaa 500 fi akkasumas barsiisonni 50 hojii osoo hin argatin yookaan osoo hin ramadamin hafan jedhamee jira. Haa ta'u malee pirezidaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Saamu'eel Kiflee yaada kennaniin hojjetaan yuunivarsiitichaa tokkollee hojiirraa hin ari'amne jechuudhaan ibsa kennee jira. Haa ta'u malee hojjettoonni osoo hin ramadamin hafan tokko xurataa ba'uudhaan yookaan soorama ba'uudhaan lama beenyaan kafalamuudhaan sadaffaa yuunivarsiitiin yeroo dhiyootti hojii daldalaa eegaluu irratti kan hafan ramaduudhaaf hojiin hojjetame jedhee jira. Ramaddiinis kan kenname yookaan kan raawwatame qormaata kennamee fi akkasumas ga'umsa irratti hundaa'uudhaan jechuudhaan ibsee jira. Pirezidaantiin yuunivarsiitichaa oduma yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaatiin walqabateen yuunivarsiitiiwwan naannoo Tigraay muddamsuu hamaa keessa jiraachuulleen gabaafamee jira.
yuunivarsiitiiwwan Tigraay, yuunivarsiitii Addeegiraat, yuunivarsiitii Maqalee akkasumas yuunivarsiitii Raayyatii fi yuunivarsiitiin Aksum lola mootummaa federaalaatii fi TPLF gidduutti eegaleen wal qabsiisuudhaan muddamsuu hamaa keessa galuu isaanii beeksisanii jiru. Lola TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti jalqabameen wal qabsiisuudhaan barattootaa fi barsiisonni yuunivarsiitiiwwan kanneen kanaan booda as jiraachuun rakkisaadha. As jiraachuu hin dandeenyu. Atantamaan naannoo kana gadhiifnee bahuu qabna jechuudhaan naannoo Tigraayis gadhiisanii bahuudhaaf qaamonni gargaarsa barbaachisaa ta'e isaaniif taasisuudhaan akka isaan baasan waamicha taasisanii jiru. Pirezidaantiin gamtaa barattoota Hayyeloom Suyyum ibsa kenneen barattootaa fi barsiisonni naannichaa haala rakkoo nageenya naannicha keessa jiru wal qabsiisuudhaan gaafii kana kan dhiyeessan jechuudhaan ibsa kan kenne yoo ta'u, gaafii fi yaada dhiyaate kanaan wal qabsiisee ministeerri barnoota hanga ammaatti wanti inni jedhe hin jiru jedhee jira. Barattoonni jijjiirran taasifamuun ramaddiin akka kennamuuf gaafii kan dhiyeessan yoo ta'u, barsiisota wajjinuu jechuudha. Hanga ammaatti gama mootummaatii fi ministeera barnootaatti wanti jedhame hin jiru jedhamee jira. Oduun itti aanu kaaba Itoophiyaatti yeroo dheeraaf duumessaa kan turee fi ni ka'a jedhamee sodaa guddaa uumee kan ture lolli TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti guyyaa kaleessaa dhohee jira. Lolli guyyaa kaleessaa ganama sa'a 11 fi naannawa sa'a 12 irraa jalqabee TPLF fi mootummaa PP gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira jedhamee jira. Humnoonni lamaanuu humna lafootii fi akkasumas humna qilleensaa deeggaramuudhaan akkasumas meeshaalee gurguddaadhaan deeggaramuudhaan haleellaa walirratti raawwataa jiraachuun isaanii beekamee jira. TPLF diroonii fi akkasumas meeshaa farra diroonii hidhatuun isallee gabaafamee jira. Akka maddeen odeeffannoo tokko tokko gabaasaa jiranitti gama lamaan irraayyuu haleellaan diroonii raawwatamaa jiraachuutu dubbatamaa jira. Gama biraatiin immoo gareen lamaan lola deemaa jiruun wal qabsiisuudhaan injifannoo labsataa jiru. Lola dhohee kana mootummaan federaalaa walitti bu'iinsa jedhee ibsa itti kennus miidiyaaleen mootummaa federaalaa immoo lola ka'e kana wal qabsiisanii humni mootummaa federaalaa miidhaa guddaa humnoota TPLF irratti akka dhaqqabsiisetti gabaasaa turan. Lola jalqabee irratti haleellaa loltoota TPLF irratti raawwatuun hedduu isaanii barbadeessuun kallattii isaanii gara Maqalee naannessuun yeroo gabaabaa keessatti Maqalee galuu danda'u jechuudhaan hedduun gabaasaa kan turan yoo ta'u, wanti turee fi qabatamni jiru garuu kanaan faallaadha jedhamee jira. Maddeen odeeffannoo tokko tokko akka gabaasaa jiranitti lolli akkaan cimaa fi gama lamaan irraayyuu miidhaan dhaqqabaa jiraachuu gabaasanii jiru. TPLF illee gama isaatti lola loltoota PP waliin gaggeessaa jiru irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiise jechuudhaan injifannoo labsataa kan jiru yoo ta'u, akkuma waraana mootummaa federaalaa gama isaaniitillee diroonii qabaachuu fi akkasumas farra diroonillee hidhachuu isaanii dubbataa jiru. Bakkoota tokko tokko irrattis loltoota mootummaa federaalaa booji'an agarsiisaa kan jiran yoo ta'u, hedduu isaanii hiriirsanii bakkootarraa gara bakkootaatti geessaa yeroo jiran kan agarsiisu viidiyoo gadhiisanii jiru. Har'as gama TDF lolli itti fufuu kan himaa jiran yoo ta'u, lola itti fufeenis har'as injifannoo arganne jedhaa jiru. Hedduu ajjeefne, hedduu boojiine loltoonni mootummaa federaalaa kan ajjeefamanillee kaafachuu hin dandeenye gatanii dhiyeessan jechuudhaan ibsa kan kennan yoo ta'u, gama qaama walabaatiin injifannoon isaan arganne jedhan kun hin mirkanoofne. Lola har'a itti fufe jedhame kanaanis wal qabate gama mootummaa federaalaatti immoo wanti jedhames hin jiru, ibsi kennames hin jiru. Hanga gabaasa kanaatti jechuudha. Gama biraatiin lola deemaa jiru kanarratti gareen lamaanuu meeshaalee waraanaa hedduus xiqqaa hanga guddaatti walirraa hiikkanne jechuudhaan gama lamaaniyyuu ibsa kennaa jiru. Meeshaa walirraa hiikkatanis gosa gosaan lakkaa'uun gama lamaaniyyuu ibsi itti kennamaa jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessaa jiru irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo loltoota PP irratti argataa jiru itti fufsiise jedhee jira. Haaluma kanaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa Asakootti loltoota PP irratti haleellaa raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Hagayya tokko bara 2026 aanaa Asakoo ganda karra duubaa iddoo addaa Aliibar jedhamutti loltoota mootummaa bakka isin qubattetti yookaan buufattetti itti marsuudhaan haleellaa irratti raawwateen miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Meeshaalee waraanaa irraa hiikkatullee beeksisee jira. Haleellaa irratti raawwatee ture kanaan loltoota PP 3 battalumatti addunyaa kanarraa kan godaansise yoo ta'u,
kan madeessellee ni jira jedhamee jira. Lolli bakkoota garaagaraatti akkuma itti fufetti jira. Bakkoota garaagaraatti lola gaggeeffamaa jiru irrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argataa jiraachuu ibsee jira. Gama mootummaatti wanti jiru lola kaabatiin wal qabatee muddamsuun hamatu uumame jedhamee jira. Kanarraa ka'uudhaan akka naannoo Oromiyaatti leenjii waraanaatiif koota namoota leenjii waraanaatiif gandaaf kennamee ture dachaadhaan yookaan dachaa hedduudhaan dabaluudhaan leenjii waraanaatiif namoonni akka walitti qabaman sochiin cimaan dabalee jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Namni umriin isaa ganna 65 ta'e hunduu lola kaabaa kana qolatuudhaaf leenjii waraanaa fudhatuu qaba jechuudhaan ajajni olirraa gadi darbe jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin si wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu turaa.